Maal jabsitu? Akkam nagaadha. Akkam kuma kunoo. Wanni lafa ofiin jedhaman yoo jifite. Akkasii. Mana keetteenaa lafa manaa jirti naan jedhani. Maal san ganama dhufanii yaasira. Dadhabee du'e dadhaasee noo lolchiisiisan jedhama. Xumuruu geessite maal ammoo finishingii mata kana jedhanii rakkin danda'a. Kofii nama bitu. Hanganan jedhu. Qarshii afur sana kaffalte? Afur shaman. Isuma naannootti qabu. Maal an argan heerume yoomiin dhufee beekan fuusha keessa. Maal jechuu keessa hawaasa wajjin jiraachuun dirqama. Kana malees immoo qarshiin kee borsiif si fayyada. Maaliif na fayyada naan bor? Yeroo rakkinaatiif kaa'e waan sitti dhufu maalitti beektu? Maalis yoo rakkina barbaaddan rakkadhaa garuu na rakkina natti waame. Giiftii qonna waaqayyo baabana kana fakkaatu naa kenne kunoo mana natti ijaara. Hojii mana keessaa na hojiin hojjeta. Na bashannansiisa. Qabeenya qaba. Maalan dhabee dhanii isin hojiin dura xaaxaa dubartootaa keessa kana. Yoo mandaa siyaasa gatame sagaliyyoowwan arginu baama abbaa malaa keessatti malee oduun jiru. Maal rakkina qaba yoo naase siyaasa moo siin kun? Eesarate siyaasa moo siin maal rakkina qaba yoo naase? Lakkisaaf miti. Jiruun tun hojjechaa haroo addaan kutee dhufe tokko jira. Abbaan manaan kun yoo dhufe immoo manni duwwaadha. Mana naa isa eegaa jedhime. Lakkisa sirraa bareeda laa fooshaatti mandara keessa hin deemin. Suuteko? Maali immoo sagaleen badu? Damma qomaata. Haal? Ati kanatti jettu si yaadee kana namaatu jira. Ani si yaadee dhugaa. Si yaaduu si yaadan. Wanta tiri? Walqixxummaan ofii bara namaa jira kan keessaa maaluma fudhatee. Biyyoonni gola wal gargaaree hojjetan fakkeenya keessa hojjetu. Meesuu teekoo? Maal kolfisaa? Mirga keessa kamtu darbame? Waa'ee mirgaatiif taanaan qophiisan dur waan tokko sitti yaada sitti fudhatu taanaan mana galti gadhiisan jiru. Hoosine? Aragaagee. Maali? Wanti barbaade yoo ta'e aansiin si gammachiisuudhaaf itti bayyuu jiru. Wanti ati na ajajju kan si gammachiisu fuula kee duwwaa kofalchiisu taanaan hamma fuulli kee ilkaan qofaa ta'utti. Baay'ee gaariidha. Kanaafiyyuu har'a walqixxummaa akka sirriitti kabachiisuu qaba. Hojiin godhaaduun hojjechaa haroo dhiisee dhufee jira. Kanaafiyyuu isa hojjettaa? Kosine xiqqoo. Na bohaarsuuf moo bohaarsuuf garuu? Walqixxummaan kun sirriitti kabajamuu qaba. Ana eegas hojii walitti camadamee kaasee gola keessa ni buufan. Kanaan booddee garuu an gola keessaan ba'a gola keessatti kan buufee hojii hojjetu. Ani immoo taraa koo hojii hojjetu hojjetu. Kanaafuu yoo hojiin golatti hojjechaa ture tokko dhiisee dhufee jira sababii ta'eef isaan fidaa hin xumurtu. Maraatti jiru. Maa isa gochuun turte mana akkasii hin qabu. Walqixxummaa. Amma hojiin gara golaa waan ta'eef kan golaa fakkaatu. Akkasii waan barree fiduun beekan jira. Mirga kosa arbame, mirga kosa kanaan mirgi kabajamna natti dhaga. Rakkoo maalidha? Kan kabajamu taanaama. Mirga yoo kabajuufi maaliin hojjetaa laata? Meerra suuteeko? Kanaadha. Hojjetu. Garboon si hojjeta waan hundummoo dhabdee. Mee qoosii miti hojjetu. Aannan galfadhaa. Maaloo biiftii qotaati. Kunumtu mirga kee kabachiisa taanaan rakkoo maalii qabaatti? Maal? Ajalaan balleessini.
Harka? Harka kee dhiqadhu. Waa'ee gotaa maal itti beektu? Rakkoon qaba osoo itti miiccataan itti hojjedha. Tokko lamaan bakka hojii godhamu. Amma qaamee bara. As koo waan ati waan barreessuu dandeegani. Ni jilbeenfachiifte guyyaa keessa. Akkasitti wal qixxummaan kabajamannaan hundumtuu jilbeenfachuudha. Hojiin Golaa kun akkamiin sinirraa bareedaan jedhee man. Hojiin alaa kun immoo akkamiin sinirraa fokkisa. Mee inni ta'u daddafe hojiin Golaa baay'ee sababii ta'eef dafiitii hojjedhu. Ani immoo saalaa sitti sila hojjechaa. Damma koo bishaan itti kaadhu waan tokko itti naafu malee. Yeroo kan mootii mos karaa beekaa. Na ta'u kan itti naan agarra. Haa ta'u. Mana ilaali hojjetu malee. Kan inni jedhu akkuma akkam bareedaa hubatiin keessa. Gajjati akkasitti miti kan wal qixxummaa ofii kabachiifatan. Jaalalaan malee mirgi ofii kan kabajamu hin naamniti. Akkam akka waan